argitanii diimaa bifa magaalaa akka qabu san jechuudha inni kun baay'ee bareeda argitanii akkatti bareedaa isiniin jedhe taasise firaashiin kun isinii bareeda yoo bitattan jechuudha inni kana kana kurreen ta'e inni kunillee asirra kaasee kan kaasee inni jechuudha inni wallahi warakatu washamarki kun jalatu jirra jirta bakka san jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu jecha kan jaalalaa kan kabajaa har'allee meeshaa biraa qabadhe isinii dhufee jira meeshaa bareeda qabadhe isinii dhufee jira namni hedduu viidiyoo gaafa ani firaashii 8 fi firaashii 24 kan abbaan manaa haadha manaatiif kennaa kenne bitee fideessanii gaafa hedduu na gaafattaniirtanii namni hedduu ajajattaniirtanillee hanga nama 6 olii ajajatanii jirtanillee akkasuma immoo kasan caalullee gaafa na gaafataa turtanii hin beeka baay'ee jaalattanii akkasuma immoo hanga biyya fagoo nu geessitaa jirtu namni nettaniillee baay'eetu iyyuu jira osoo meeshaa bira qabaattan isiniif keessaa meeshaa hanganaa kana qofaaf isinillee baasin isinirratti bahaa homaayyuu wanta isin bu'aa qabuu fi baasin baay'ee isinirra baasa boonsaniif isinillee na dhiifama naarraa ta'a isiniin jecha warroonni kun immoo warroonni gaaffii baay'ee na gaafatanii jirtanii firaashiin sun akkamii tokkoffaadha maal naam jettanii jirtanii firaashii sun addaan baasee viidiyoo irratti tokko wanta akkasii mul'isee faa isin sirrii ilaaltanii firaashii san haa isin sirrii ilaaltanii boondiidiin orjinaaliin ni jira boondiidii orjinaalii san yoo barbaadan birrii 4,000 fi 700 jechaadha carqii isaa malee boondiidiin sun boondiidii Arabiyaa Majlisiiti jechaadha boondiidiin sun boondiidii maaladaa ta'e jechuudha kan Arabiyaa Majlisii irraa hojjetamu inni biraa immoo taansee firaashii kana jechuudha firaashiin kun firaashii akka algaa irraa hojjetamu tokkiin ni jira firaashiin algaa baay'eetu darajaa baay'eetu iyyuu jira hin beektanii inni kun ammoo firaashii algaati kama akka algaa san ta'ee fitinasiin isaa saantiin isaa jechuudha saantii 70tu jira akkasuma immoo meetira tokkotu jira kan achi ol ammoo ka algaatiin beekanii akkas jechuudha inni kun saantii abbaa 7ti garuu ka bareedaadha yoo akka firaashiitti sirriidha inni kun yeroo booda gaddeebuun isaa hin oolu garuu akka babarruu saniitiif kun darajaa qaba jedhee ka yaaduu fi kun bareeda jedhee ka yaadu qabadhee isinii dhufee jira inni kun baay'ee bareeda jedhee waan qabadhee isinii dhufeef malee akka kaawwaniiti miti kaawwan irra hin jira garuu boondiidhaan ammoo walitti dhufu namni qabdan namni ammoo hanga tokko birrii qabdan osoo boondiidii bitattanii irra bareeda namni Arabiyaa Majlisii galfachuun hin dandeenye darajaan isaa immoo kan firaashii kanarra jiru boondiidii sana osoo galfattan irra bareedaadha namni ammoo akkasuma kennaa garaagaraa maatii ofiillee ammoo boondiidii bitachuu hin dandeenye inni kunillee baay'ee bareedaadha an dhuguma jirtu sin hima inni kunillee baay'ee bareedaadha har'allee akkuma dura baratan firaashii kana sin qabadhee dhufee jira inni kunillee firaashii kaleessaa gaddaasan jechuudha garuu ka garaagarummaan isaa asbira inni sun buleedha kun ammoo diimaa nama dabbaru san osoo hin taane diimaa bunni ka jedhamu san jechuudha kun argitanii diimaa bifa magaalaa ka qabu san jechuudha inni kun baay'ee bareeda argitanii akkatti bufoo jedhee ol dhiita argitanii sababni kana inni bufu jedhee ol dhiita'uuf gaddalee sinitti mul'isee jira garaa isaa keessa isboonjii waan jiruuf tiraasii kana keessa isboonjii waan jiruuf jedhee sinitti mul'isee jira argitanii kun ammallee deebisanii karaa isaa keessa argitanii isboonjii waan jiruuf sanii bufoo ol jedhee ol buufuuka deebi'ee ammoo daarii isaa kun shufuniidhaan ka hojjetamullee hin jira fedhiin nama hundaatu garaagara namni shufuniidhaan barbaada shufunii jechuun namni hin beekne hin jira adii haaphii tokkintu jira amma isaan ajajee jira inshallah buruufiftan isinii waraabe bifa bulee saniin ajajeessa isanillee isinii waraabe deebi'ee inni kunillee jabaataadha bareedaadha maashaallah hin bareeda kunillee lachuyyuu gatiin isaa tokkuma daariin isaa kun shufunii ta'ee kana ta'ee bareeda malachuyyuu deebi'ee ka caafin isaa akka shubshubii wayii argitanii inni sun qabu sun inni sun gatiin isaallee qannas baay'ee bareedaallee miti sababni isaa inni gatiin qannasuuf iyyuu waan darajaan isaa kana hin geenyeef akkasuma immoo inni kun baay'ee bareeda argitanii isa sana irratti kunillee hin galu akkana maashaallah kun akkana bareedee isin wanti dhufeef keessi isaa adiin akkana keessi isaa ta'e kun gatiin isaallee hin dabala sababni gatiin isaa dabaleef waan isboonjiin garaa keessa galuu jechaadha sababa isboonjiin jennaan isboonjii guddaa osoo hin taane akka isa ol kaasuuf keessa galu jechaadha erga inni keessa galee booda hin hodhama isiniin jedhee jira kun akkanatti deebi'a akkana hodhama maashaallah baay'ee bareeda isin karaarii barbaadan jechuun dandeettan obboleettiin ta'e garuu karaarii kanaan ajajattee jirti kinooti karaarii kanaan ajajattee akkana bareedee isinii dhiyaate firee meeqa tiraasii 12 fi firaashii 4 jechuudha irraa qannafeenu tiraasiin 12 laakiin yoo barbaadan garuu iyyuu firaashii bootaan teenna xiqqishuudha bootaan viidiyoo tooraan hin qabne waan ta'eef firaashii tokko irraa mul'ifne garuu firaashii tokko irraa mul'isne akkana kaasne jechuudha isin yoo barbaadan firaashii akka barbaadan isin ajajadha tiraasiin 12 kanaaf ta'e firaashiin 4 kana meeshaa isaa kana guutuu wajjin qabatee akkuma jiru kanatti birrii 22,400 isin yoo barbaadan irra dabalachuu dandeettan
namoonni baay'een firaashii sadii barbaada garuu tiraasii meeqana barbaachisaa namni jedhu illee yoo barbaaddan tiraasii sadii illee argachuu dandeetta yoo barbaaddan immoo tiraasii 12 illee yoo gootan tirfii illee yoo taate irraa hin hafne argitanii firaashiin tokko tiraasii meeqa tiraasii sadii akkana qabata akkana dalga isaa kanallee hafuu bootaan gahuun isaa noollee asittan wajjin afur qabata argitanii asirraa kaasee akkasii firaashiin tiraasii sadii argitanii sadii akkan irra gaggara garuu dalga kanarratti isaa waan dirqama ta'eef dabaltanii osoo bitattanii irra bareeda waan isin miidhuu miti bareeda isin bareechisa malee akkana fakkaata inni kun firaashii 4 fi tiraasii 12 meeshaa isaa guutuu wajjin birri 22 fi 400 akkana obboleetti kennaa jechuudha baay'ee bareeda obboleettiin ta'een hasaasa waan ta'eef eeleedha istoofiidha kana kanneen arfan isaa walirratti jechuudha galfattee jirti obboleettiin ta'een kana gaasii haa ta'u kan ammoo ofii miti kan akkanatti qopheeffatte illee ofumaa fi baay'ee bareeda waan ta'eef obboleettiin ta'een akkana qopheeffattee jirti arabiyaa majlisii qaba kan ammoo liyyuu saaloon galfadha naan jette obboleettiin ta'een arabiyaa majlisii qabdi garuu isa kana liyyuu saalooniidhaaf waan barbaadee jirtu liyyuu saalooniidhaaf galfattee jirti obboleettiin ta'een arabiyaa majlisii illee hin qabdi arabiyaa majlisii illee isin furaabee kanaan dura isin gadi dhiisee jiranitti fakkaata. Kan ammoo dabalata galfatte meeshaa mana keessaa illee bitattee galfattee jirti garuu kana liyyuu saaloonni waan qabuuf jecha liyyuu saaloonni galfadhattee galfattee amma ammoo asumaan na hordofaa isiniin jedha firaashii namni baay'een gaafii na gaafateef isin mul'isa tokko isaa fi qodeen shamsu lafti isaa gogaadha waan ta'eef homaa hin ta'u sogaraan deebi'ee jiidha asitti garuuyyuu homaa ta'eef qodeen firaashii kana isin mul'isa amma nama gaafii nama hedduutiif inni ta'ee yaada namni hedduu na gaafata irra deddeebitanii na gaafatanii isin mul'isee jira hin gaddalle viidiyoo irratti yoo sigarsiisti kaas keessatti irra garuu ka gaafatan isin mul'isa ta'ee yaada firaashiin fayyadamu kun firaashii kana argitanii tiraasiin isaallee dheeratee isinitti himeera firaashii kana fayyadamnaa jedhee isinitti himee jira argitanii firaashiin kun firaashii yoo beektan ta'e firaashii algaa irratti hojjetamu san jechuudha algaadhaaf fayyadamu namni baay'een firaashii akkana kanumaan ta'ee guddaa jechuudha xiqqoo hin taane kanumaan ta'ee guddaa jechuudha maal jechuu barbaada jettan firaashiin kun firaashii bareedaa isin jechuu barbaada yoo dandeettanii boondii galfattan boondii kaga'u hin jiru garuu itti aansee ammoo firaashii kanatu isinii bareedaa isin jedhe itti aansee firaashiin kun isinii bareedaa yoo bitattan irra kan abjatu itti aansee inni kun bareeda garuu yoo dandeettanii namni dandeettan boondii dima guddicha isaan boondii sun ol fuudhanii illee baay'ee tokko orjinaalii fi guddaa kan ta'e jechuudha isaallee barbaadan isaanillee isin hojjechiisa carqima kanatu carqima kanaan isin hojjechiisa carqiin gatiin carqii kanuma jecha isarra galullee gatiin carqii kanuma carqiin gatima kanaan isin hojjetama garuu teetina isin isaa waan dabaluuf rakkoon qabuun gatima kanaan dabalchiisee isin hojjeta. Eeleen bichaan akkatti akkana bareeddii eelee akkana fakkaata jechuudha baay'ee bareeddi ayinineemiin hojjechuu jechuudha ayinineemiin kana kana kurreen isaa ayinineemii kunillee asirra kaasee hangaasee ayinineemii jechuudha ayinineemiidhaan jechuun kun guutuun ayinineemiin hojjetan osoo ka ayinineemii jechuu baannee qorqoorroo ta'a jechuudha qorqoorroo ta'a jechuudha akkatti bareedee haala kanaan mashaallaa ta'ee isin hojjetanii jira jechuudha asirratti ammoo kun ammoo keessa isaallee argitanii sibiilli jaalaan guutuu jechaadha xankaarraa ayinineemii jechaadha kana keessa baaldi guddaa qabachuu danda'a baaldi guddaa qabata jechuudha deebi'ee kun ammoo argitanii orjinaalidha indiyaa jedha kan indiyaa jechuudha inni kun baay'ee orjinaalii ka ta'e jechuudha kan isin galee kun inni kun orjinaalidha maashaallah baay'ee bareedaadha argitanii maaxafaa fi maabiraan kunillee orjinaalidha jechuudha eeleen ammoo akkana bareeddi masakkaan isaallee ka daariin isaa 3 jechuudha argitanii daariin isaa ka 3 maashaallah baay'ee bareeda kutura jedhaman akkana bareedee haala isin argitan kanaan bareedee isin dhiyaatee jira jechuudha haala akkana isin argitan kanaan wanti guutuun isaa akkana bareedee isin dhumee jira jechuudha maashaallah bareedee akkana dhumattee jirti gatii hojjechiifamtee 9,000 hojjechiifamtee jechuudha amma gatii kanaan nan baasu jedhaa naddaara mucaan kan nama hedduu baasee fi jira gatii kanaan waan amma booda meeqana kana hojjetu hin beeku ani gatiin kanaan nan baasuu jedhaa jira mooyyuu jechaadha osoo qorqoorroodhaan hojjetame gatiin isaa isin qannasa qorqoorroon ammoo bu'aa hin qabu eeleen kun yeroo asii oloo'u hin fuura gaafa bu'u ammoo inni kun gomsuuyyuu isin jala iccachuu danda'a yoo ayinineemii hin taane qorqoorroon sun yoo ayinineemii kan hin taane qorqoorroon sun dafee fuuraan asitti ol fuuru kun fuuraan akka kaawwaniitii miti hin kukkuta jechuudha qorqoorroon yoo iccata jechuudha yoo fuuraan asitti ol fuuru qorqoorroon kun yoo iccata waan ta'eef inni kun ayinineemiidha saniif isin baay'ee kaamerra caalaa intaansee istoofiidha istoofiin kun abbaadhaan isaati
keessi isaallee akkuma isin argitanii fi akkuma isin beektan akkuma duraa hojjetame jechuudha. Akkuma takka jijjiirama duraarraa hin qabne akkuma duraa takka hojjetame jechuudha. Keessi isaa akkuma daddaraa kan ta'e jechuudha. Isinillee asbaan kun isin distii itti kaa'atanii asiin eeleetu qabee jira jechuudha. Argitanii asinillee kun asbahu baay'ee dheerata jechuudha. Osoo eeleen qabu baattee distii irra kaa'atan jechuudha. Distii irraa fuudhanii irra kaa'atanii asin ammoo kan makarattafaa irra kaa'atanii argitanii akkanatti as biraatti bahutaan makarattafaa irra kaa'anii makarattafaa itti farattafanii jechuudha. Baay'ee xankaarraadha. Hin socho'u akka inni hin sochoone kun oorgee jira argitanii jala isaatitti akka inni hin sochoone kun oorgee jira argitanii sibiilatti xiqqittiin as bira isin argitan tuni hin oorgiteerti gara socho'u hin jiru jechuudha. Akkana jechuudha. Inni biraa ammoo kurree isaa qaba jechuudha. Argitanii kurree qaba. Maashaallah kurree qaba. Kurree lachiisuyyuu kun irraa bahee kun qulqulleessitanii kaatanii ergeessitanii itti deebisan jechuudha argitanii baay'ee bareeda. Istoofiin kunniin baay'een kurree hin qabuuti. Osoo kurree hin qabsiifatin yoo dalaysiifame kurree malee yoo dalaysiifame gatiin isaa hin qannasa. Akkana fakkaatee bareedee kurree isaa wajjin isinii bareedee jira jechuudha. Maashaallah haala bareedaadhaan akkana isinii dhiyaatee jira jechuudha kurree isaa wajjin. Kurree hin qabne gatiin isaan qannasa. Akkasuma maaxafaa fi maabiraan isaallee kalachiitu garagaraa akkasuma ammoo oriijinaalii kan ta'e jechuudha. Haala kanaan bareedee isinii dhiyaate innillee qaama ittiin hojjechiifamee xumurame 6,000 jechuudha. Istoofii kanneen baay'ee walirra akka nama hedduutu bahee istoofiin kunillee birrii 6,000 xumurame jechuudha. Haala kanaan bareedee 6,000 dhumatee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti haala kanaan akkuma isin argitan kana bareedee wanti isaa guutuun tolee haala kanaan dhumatee jira jechuudha. Lachuuyyuu isinillee barbaadan ajajadhaa isinii jedha itti aansee